Sagalee guddisee dhirsi misirroo kunooti isa simuudhaaf haa jedhu dhagaa. Yemmus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatan. Warri gowwoonni warraaf jaalotaan ibsaan keenya dhumuuf jedha dhuunfaa ejersaa keessan irraa waa nuuf kennaa ittiin jedhan. Warraaf jaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhanii. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaan isaa wajjin mana cidhachaatti ol galan. Balballi sin cufame. Durboota sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii yaa gooftaa nuuf banii jedhanii. Inni immoo deebisee dhuguman isiniin jedhaa ani isinin beeku jedheen. Egaa guyyicha yericha isin beektanii dammaqaa. Ameen. Nama sin bokkeeruun dammaqii jedha. Egaa arrafinaa. Waaqayyo hirribaa sinaa kaasee boroo isaan ta'e. Meetti dubbadhaa dammaqii jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Ameen. Mata dureen ganama kana gabaabsee irratti dubbadhu guyyichi gaheeraa dammaqii. Ameen. Kutaan amma dubbise kun Maatiyos boqonnaan 25 lakkoofsa 1 kaasee yeroo dheeraaf waldaa kiristaanaa keessatti lallabamaa ture. Erga gaafa amanneeti waan tokko waa'ee kutaa kanaa hima dhageenya waa'ee kutaa kanaa. Garuu waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Inni ganama kana Waaqayyo dubbata naafis haara siifis haara. Sababni isaa mana Waaqayyoo gaafatan yaada keenya dhaggeeffachuu otoo hin ta'in yaada isa tajaajiluus dhaggeeffachuu otoo hin ta'in yaada Waaqayyoo dhaggeeffachuudha. Ameen. Yesuus gooftaadha. Addunyaa fuuraa keessatti sila waan tokko hin dubbatu. Tajaajiltoota jalaa kan badu kaleessa seeqanni jalaa iyyinaan har'a sunuma iyyitii bakka jedhee marka boorsaa kee kaa'atee waan tokko bakka akkasii uffatuma ho'ii qayyarateera. Bakka seexanni jalaa iyyuu jalqabdeetti suufii mooyiin bitadhaa waan akkasii yaadeetti bakka keetti qophaa'a. Garuu akkas miti. Phaawulos yeroo dubbatu machoota fuudhan beenyaa warra gooftummaa qaban jedha. Efesoon boqonnaa jala 12 qabxee. Kanaaf iyyuu humni nama tajaajilu sana guyyaa gara guyyaatti haara'uu qabu. Malee akka sana miti. Dhuguma sununtu nama suufii uffatee mataa wayii filatee yookaan haaleluyyaa maqaan gooftaa ulfaatuuf attamiree nama Waaqayyoo isiniin jedhu wayiin tajaajila laata. Yoo sagalee wayii isinitti qayyaramu jettan nama wayiitu shamuuzii wayii uffatee dhaabatee wangeeluma dhugaa wayii isinitti hime ergaa dhugaa isinitti fayyadanii galtoote mucaa tokkotu nutti lallafaa waliin. Maaliif kan nama guddaa nama godhees wayyaa masala kan nama xinnaa godhees mucaa sana wayyaa masala. Akkas ta'a jireenyi kiristaanonni barataa. Isin jalaa kan bade irra laalanii madaaluudha. Nu jalaa ammoo kan bade hunduma kaleessaa nama hojjechuu harka keessa qaban. Inni nu jalaa badee sin jalaa badee sin galaasa. Ni warri dhugaatti waaqeffachuu dhuftanii yaameen jedha. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Ameen. Egaa kutaa kana